Good evening, Dr. Zakir Naik, and to one and all. My name is Srinil Patne, and we have a family Hayyee restaurant business. akkam oolte Dr. Zakir Naik akkasumas hundi keessanuu maqaan kiyya Shirinil Patlii jedhama. Biyya kanatti restoorantii maatii qabna. Gaafiin kiyya akkuma nu hundinuu beeynutti Rabbiin tokkichaa fi olaanaadha. Dhiifama isa yookaan isii je'ee Rabbiif saala kennuu hin barbaadu. Yoo Rabbiin akkaan humna qabaataadha jenne maaliif ofii isaatii gabbu'ee hamtuu yookaan cubbuu addunyaa tanarra jirtu hundaa hin qulqulleessine? Maaliif lafa tana qulqulleessee bakka jireenyaaf haalaan mijjooytuu nuuf taasisuu dadhabe? Akkuma nu hundi beeynutti jannataa fi azaabni ni jira. Namoonni waan gaarii hojjetan jannata seenan, warreen hamtuu dalagan ammoo azaaba seenan. Inni nu qormaatu jira. Rabbiin nu qormaatuudhaaf maaliif yeroon dheeraan kun waggaan kumni ja'a maaf isa barbaachise? 6,000 years to test us. Brother, that's a very good question. That why isn't God so powerful that he can come down and clear all the misconceptions? Obboleessi keenya gaafii gaarii gaafate. Gaafii baay'ee gaarii gaafate. Rabbiin olaane humna guddaa jabduu waan qabuuf maaliif humna isaatti fayyadamee gara dachii dhufee ilaalchoota dogoggoraa wal dhibdee tanneen cufaahuu hin furre maaliif nu qormaatuudhaaf waggoota 600 ol isa barbaachise je'ee gaafate. Gaafii bareedduudha. Quraanni akkana jedha. Rabbiin osoo barbaadee nama dachira jiru hundaahuu muslima gochuu danda'a jedha. Quraanni waan kana bakka hedduutti dubbatee jira. Kana jechuun yoo fedhe namni hundinuu akka Rabbii olaanatti amanan godhuu danda'a jechuudha. Garuu Quraanni suuraa 67ffaa suuratul mulki ayata 2 irratti akkana jedha. Rabbiin isa du'aa fi jireenya uume isinirraa eenyu akka toltuu dalagu laaluuf isin qoruuf ja'a. Wanti ati amma jechaa jirtu kun maal seeti? Nuti mana barumsaa dhaynee barachuutti jirra. Waggaa 10 booda qormaata biyyoolessaa CCA, boordii CBC, IGCC waan qoramnuuf maaliif barsiisonni amma nu qormaatan? Maaliif namni hundinuu qorumsa hin dabarsine? Akka nama je'uuti fakkaata. Fakkeenyaaf yoo barsiisaan nama hundaa'uu dabarse namoonni hundinuu koolleejjii fayyaatti galmaawan. Sana booda namuu dooktara taha. Kana booda bakka silaa nama fayyisuu qaban nama ajjeesuu eegalan jechuudha. Qorumsi fayyaa maaliif barbaachise? Yookaan maaliif barsiisonni keenya kan fayyaa nu kuffisan jechuu dandeessa? Wanti nu kuffisaniifis dhukkubsataa wallaanuuf dandeettii ni qabna moo hin qabnu waan jedhu adda baafachuudhaafi. Haaluma wal fakkaatuun Rabbiin olaane ilma namaa uumeeti. Sana booda ilma namaatiif filmaata bilisaa kenne. Uumamaalee biroo kan dachii tanarra jiran hundinuu filmaata bilisaa hin qaban. Ilma namaatii fi jinnii qofaatu filmaata bilisaa qaba. Malaayikoonnis filmaata bilisaa hin qaban. Waanuma Rabbiin isaan ajaja qofa dhibbaa dhibbatti jala deemuudhaan garuu ilmi namaa malaayikoota irraa uumama filatamaadha. Uumama malaayikoota irra caaluudha. Eega Rabbiin olaana filmaata bilisaanuuf kanne booda yoo ajaja Rabbii guunne kan itti dalagnu taate dalagaa saniin nuti malaayikoota irra ni caalla. Yoo ajaja isaa kan hin guunne taane ammoo nuti malaayikoota irraa gad taana jechuudha. Kanaafuu Rabbiin olaane amma filmaata bilisaanuuf kannee jira. Ammaas osoo nuti gara dachii addunyaa tanaa hin dhufin dura Rabbiin olaane eenyuutu ilma namaa tahuu barbaade jee nu gaafatee jira. Yoo yeroo san ilma namaa tahuu hin barbaadinii uumama ilma namaatiin alaa jiru tahuu filatte hogguus qoromsa kana dabartee jirte jechuudha. Yoo feete gaara tahuu filatte isaanis muslima. Feetu muka taata inninis muslima. Feetu bineensota beeladoota taata isaanis muslima. Feetu malaayikoota taata isaanis muslima. Muslima jechuun fadhinnaa ifii cufa Rabbii olaaneef kannuudha. Bineensotaa fi beeladoonni cufti muslima. Urjiileen cufti islaama. Biqiltoonni hundi islaama. Malaayikoonni hundini muslima. Ilmi namaa ammoo uumama addaati. Uumama Rabbii keessaa irra gaarii dansaa uumamaati. Kanaafuu Rabbiitu eenyuutu ilma namaa tahuu fedha je'ee gaafate. Nuti ilma namaa gowwaa waan taaneef ilma namaa tahuu barbaanna. Jennee nama tahuu kana filanne. Kana jechuun silaas akkas jechuu baanne hogguus dabarree jirra.
yoo ilma namaa taate tarii hundaa ol caaluu malta nuti hundinuu akka waa hunda caaluutu nutti dhagaame ture gaafas eegas booda dubbiin jajjabaa ta'uu hubanne malee nuti amma filmaata bilisaa kennamnee jira tanaaf hanga ammaatti qormaatumarra jirra yoo rabbiin olaale nama hundaahuu katabarsu ta'e rabbiin olaale subhaanahu wa ta'ala haqa hin daleenne jechuu dandeessa yoo rabbiin olaale nama hundaahuu jannata naqee gaafa guyyaa qiyaamaa rabbiin kiyya dura dhaabbadhee annama gaarii akkanaati annama hin saamne hin hanne annama dhugaa ture garuu namni sun nama saamee jira gudeedee jira inni nuu kunoo jannata na wajjiin jira jee rabbii olaaneen mormuu danda'a maaliif namicha kana jannata neeyta jechuun danda'a tanaaf rabbiin olaane quraana keessatti suuraa 4ffaa suuratun nisaa ayata 40ffaa irratti akkana ja'a dhugumatti rabbiin hanga firii raafuu hanga ataamii takka illee nama hin miidhu ja'a tanaaf rabbiin olaane waan akkaan tola nuuf oolee garaa nuuf laafuuf carraa nuuf kennee nuuf araarama garuu akkasuma xumurri isaatis haqa jechuudha waan kanarratti hundaa'uudhaan qormaatarra jirra tanaaf jiruun amma jiraachuu jirru tun guyyaa boruutiif qormaata jechuudha uumama rabbii olaanee keessaa nuti uumama addaati akeekni uumama kanaatis akkuma rabbiin quraana keessatti suuraa 51ffaa suuratu zaariyaat ayata 56ffaa irratti dubbatetti In Surah Dariyat chapter 51 وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ربين أولانه جني في علم نما وانت أميف أك إسا قبرني في جاء إسا قبروا جتون وان إني تأجج دلقودا yoo waan inni itti ajaje daleeyde qormaata kana dabartee jirta yoo hin taane ammoo akkuma quraanni jee sani rabbiin osoo fedhe ilma namaa hundaahu muslima gochuu danda'a kun isaaf waan laafaadha garuu nuti uumama hundarra caalu uumama addaa waan taaneef eega filmaanni bilisaanuuf kenname kana booda yoo isaaf kan ajajamnu taate uumama biraa hundarraahuu caallee jirra jechuudha gaafii teessiif deebisa jeetiin abdadha. Hope that answers the question, brother. Thank you.